بو وانا سنجو لقيت سجرت سد فريد الماس ثاني ميجو ثاني ما جتوا أبو أكثر بربان تبر وني سنجون لقيت وبريت هيا بروبا هي تايتين جدار هي تاي نمني رافي ما أنت عن بيس جاهز جراتي وانا قلت نادي بس خبوا ilmaan kanaa yaaddu أما نجيمه bara obboleettiin kee raftee bultiin gidduu amma furmaateenoo فماذا في تقابل يطلب furmaateen قبل خايس akkam gaa furmaatee hojii of itti malee qabu eessi itti أما في تقابل ilaala wanni kanaan taate alhamdulillahi rabbil aalamiin cimimmuutiin jira beeyta hedduu takka cimimmuutiin jira guyyaa kana deemaatiin oole wooma hundaafuu arra guyyaan guyyaa gammachuuti oduu gammachuuti abdi qabnaan galgala kana jechuudha yeroo ammaan tana furmaatee dheeyinee furmaatee kaafuuna daawwattoota kiyya namtichi kun gartee fitinaa hedduudha naqu jira rakkoo hedduudha naqu jira. Gabbeeti hayyee eessi jirtaati? Abu arma gadi shahara guddaa kana gartee gama madrasa haragira beektaa bakka naannoo moo guddaa kana gadi beektaa maali si barbaadee sin dhabne ati telefoonni keetu cufaadha telefoona keessatti kaabbiin aanaa dawwal. Abu telefoona kee kan nagaa fata rashaa keessee rola waa abdaa telefoona kee gurbaan kaan buugee dhiigar kaaba kanaa ona musaayiba kee na tokko akka deetii akka gartee gaasii wajjin walqunnamtu jedhee kana bakka. Ayyee. Ati beektaa Awwanin jira maali silaa maaliif na barbaade? Fitinaa abbaa fitinaadha. amma beena dhagee amma sibiilli wajjin wal garaa Aboo yaabboleessa kiyya guyyaa kana deemaa ooleetiin gartee ammaan tana ganda tokko jiraatti gandi saniin bara amma gabbee nama keessaa si dawwal si jalaa kaase si hojjaasoo jira. Ayyee bara amma nama keessaa gabbeetiin si hojjaasoo jiraati maali silaa wanni na barbaadeef. Abu wanni si barbaadu beena dhagee yoo amma gartee hanga abita garnaa kana jijjiirratti jecha lagaree meen tana wala mootu dhabeeti amma kana maqaan keessatti moo kophaa irratti mee booti si kophaa kophaa barbaadu maali? Maali wanni har'a kophaa na barbaadu tunusi. Beekanii kan jeeti? Abu karaa guddaa gartee achi karaa gartee biyya ta'e gartee hajaasan gadi mana beektaami? Sanirraa karaa gartee harka bitaa karaa gartee karaa eessa godhu kana maal kan jedha oo guddaa naan. Fakkaa akkana gadiin bu'an san. Bakka sanaan bifa gartee moo guddaa gartee madarasaa guddaa ni beektaami? Madarasaa muka tokko madarasaa sanbira muka guddaa tokko jire. Aboo anuu siin barbaadu jira guyyaa hanga kanaati. Ati maal fitinummaan dilli ati deemtu wanni kun amma ati maal harkaa qabdi silaa karaa si dhufee obsi. Aboo mee waan dhuftee gartee na gaafattu obbona bira akka gartaati. Hayyee. Ammaan dhufa amma. Yalla hayyee. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya har'a waan gammachuutiin isaa abdii gartee gaa guyyaa hanga kana barbaadutti jiru amma isaan naa dawwalee abdii nuureedha jechuudha. Waan gammachuutiin isaa abdii yoo qabne bakka furmaateedhaas baasuu ni dandeenya. Ammoo wanni inni na barbaaduuf tun amma dura naan gallee maaliif na barbaada dhiiroo maal fidee dhufee oduu haareen dhufee oduu gammachuuti dhiiroo gammachuu ta'uun dhabduu natti fakkaata ammoo wooma hundaafuu arra guyyaan guyyaa gammachuuti oduu gammachuuti abdi qabnaan galgala kana jechuudha yeroo ammaan tana furmaatee dheeyinee kaafuuna daawwattoota kiyya namtichi kun gartee fitinaa hedduudha naqu jira rakkoo hedduudha naqu jira isaachaa gartee gaa nama meeqaa walloolee jawaa deempaalleen gartee shakkiidhana qabanii akka waan akkuma qabuuti akkasuma obboleettii tiyyalleen gartee akkasuma shakkii irraa qabanii wallaahi gaa alhamdulillahi rabbil aalamiin cimimmuutiin jira beeyta hedduu takka cimimmuutiin jira guyyaa kana deemaatiin oole mee usga dhaqeetumaan gartee gaa waan irra geenyu mee walumaanuu eeyna insha Allah rabbiin furmaata haafiduu wallaahi hedduu takara kannee jira daawwattoota keenya namticha kana sagaluma isaatu dhabne shari'aa irratti fayyadame fuudhee biraa darba taarra itti fayyadame fuudhee biraa darba jaartii obboleettii tiyya gartee jaartii isaa birallee dhaqeetiin telefoona duritti dawwaluun hunda itti fayyadamaan jiru darbee jira. Akkasii daawwattoota keenya mee nu faana turaadha inshaallah oduu gammachuuti waan bareedaadha furmaateen ashamaa harka fuuni daawwattoota keenya gaa kunoo gartee fakkaan san fakkaatana
mukni guddaanis muka kana dhiiroo eessa jira arra gammachuudha fakkaatti iddoon gartee gaa akkasii keenya inshaallah gaa khayriidha furmaata inshaallah furmaanni gartee furtuu waa hundaati jedhanii meegaa eessa jira gurbaa kana jala gaddeemeeti ilaala dhiiroo maaliif jiran kunoo gaa naannoo kana jira dhiiroo eessa jira tanuma kaa'oo Boabdi Hoka Mario Mala kana gurra pajak Ya ati mali Sabu ati mana nakanya sekur barakko rakko nu tikasi jiru beita warri bijar riba na dorte obbaleyti tiyak anye site obbalesaki ilman kana yaadu bara obbaleyti tiya rafte bultin gitu amma formate no formate ne akam Kabi khaisi akam ga formate jo fide malen kapo esi amma bitabe ho la wani kana ta amma bara akuma na ati jiru tu garte no gori jitta Male, sejak itu dulu. Sejak abdi tay abdi kenapa? Formaten sih. Formaten mo. Formaten agar dego. Formaten mudah puden milio ilmu sara terbe operasi jawab dia bang ni beda mi mafia sana. Lencon. Derbeti, pura isi mata kuis. Ayah, ilmu makan tajiatin, ilmu saja lah pura ilmu dia berbat juga. Ayah. Jadi, apa kan tu? Aman nak apa? Mana serakap? Formaten awak. Sinar rawai jara. Aman nama nanya cinta. Kam je. Abu sinar. Abu nama nanya cinta. Yokan formaten awak jenak tu. Yokan ilmu tanpa seram pun. Abu nama nanya cinta sinjau berbat. Ayah kam. Jalan hati betul bo. Esa kam jalan. Odo zakon pat tani odo san tani. Balikin teto. Ini pura ti formaten berkara guys. Pura ilmu pura ti ada guys je berdo. Ada guys. Balikin teto. Obesi beri. Ikram beri. Acing jalan pura kan ilmu ti jaga tidak pun do ilmu akar ti ilmu kaya dia benjetin. Formaten ilmu ti jadi isi kabesi pide. تسير بيهو زكو بيجي بيها زكو قابتني زكو أنا كم تركي كم تيسيك يسوي أنت أنا متأم فود بو عبد خوفود عبد خوتو خوتة خاغون غرباني دكتور تقيا عبد في قاقته أنا ما أمان تنا كمين تامي ما أماس غربان كونو يبدأ براقة سنة كم تا دائما يا بليسو هذا جلا بودي بيجي يا أمي فيارا أكم شكرا Formaatee asitti daawwattoota kiyya mee ana amma kamiin daawwattoota hordoftoota kiyya wallahi kun akkaan itti jiru na harkaa gurbaan arrallee qadiyyaa biraan na dabbare amma mucaa kana fuudhee mee isaan keessi jawaatee faayoon tiyaa mee manan dhiisan ammas rakkoo biraa keessa na naqe ana kamaa ta'u daawwattoota kiyya mee kun garuu ammoo wanni gartee viidiyoo kana waraabeef sila amma gartee mucaa kana akkana hanga kana viidiyoo waraabuu baadhee namni na amanus hin jiru namni na dhugoomsus hin jiru ani fiifuu rakkoo ajaa'ibaa keessaan jira isaanii wajji shakkameetiin jira garuu ammoo haqarraa rabbiin gartee karabane akkaan ta'uun beeku wallaahi rabbummaan gartee furmaataa fiduu ammoo akkanatti abdi jalaa nafu gurbaa kana ammallee jalaa nafu arra gartee gaa hatattamaan kootti geessee daatanan akka nu deema an gartee gaa sababa isaa kanaan gartee furmaatee arra ni baafnaa jeetii yaade kun mucaan tun dhuftee namni isaan barbaadanis gartee furmaatee yoon baane hedduu takka rakkisaadha wallaahi hin beekne akkaan ta'u gartee gaa mee du'aa'ii naa godhaana cinaa dhaabbadhaadha wallaahi ammallee onniin tun akkana dhawna yetti musiibuma akkanaa takkaa keessi seenee hin beeku akkasii daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kunoo gaa mucaan irratti darbee kutee amma gaa deemee gartee bakkaan dhaquun qabu hedduu takka rakkisaadha isaanillee gartee amma yoon tiyaam jawaadiin faalleen nan dhiisan kanaaf gartee wallaahi akkaan ta'u qabu gandee ollaa kana kaayetiin dawwalee fi mucaan ta'e gartee argamteetii kunoo gaa ganda Abdulaziz jirti hoottu fudhi ja'ani akkasii gaasan booda jala deemeetiin abdi gartee amma asiin gakkute abdi gartee jala deemee barbaada arraa abdiin dhiisu akkasii jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya dhugaan jiru kana arra jawaadiin faallee waan fadhanii fudhachuu dandeenye jechuufin siniin jaa. Assalamu alaikum Abdulaziz. Waalaikum salam. Akkam eebiti? Nagami. Fayyaadha? Jidda. Nagami. Jidda wallahi jalasaati. Akkam yoo? Daa'ima isaa deemtanoo? Awwa har'a dhufne gaa rabbi oofee nu fideeti. Ayyee. Akkam yoo fayyuma qabda? Nagee wallahi. Warrinis. Fayya. Barri roobaa jiru roobni roobeeti ala kana jawaadee faadha hajii dumaashii faajii.
saniin gartee rooba mucaan gartee rooba kana keessa taatu jee duroo ol fiigaa ol bee isaanis dukaana kanarra jiranii inshaallah dukaana kana darajaan teessan tun beeytaa wanniidha roobaan ni mucucaatti gabbeetiin ibsee daa'ima kana rooba kana keessa maaliif deemtaa yoo haadha abbaan ho'iisa kutaa laani jiranii bara mucaan tigawaateeti eessa jiran duuba as jala jiran dukaana kana harka qullaa namatti hin dhayinu jaaniiti dukaana irraa waa fudhanii ol baana jaanii gaddeebeetiin gartee kaa ifaa ibsaa fi inshaallah anis shabakaa fi kana bishaan fudhadheetiin ol deebi'e. daawwattoota fi hordoftoota kiyyakaa akkuma gartanitti mana Abdulaziz Kaayetii mucaa gartee amma ichi gabbee amma yoon ichi taa'ee jawaatee faana dawwalee anaa dhufanii dhiisanii suniifuu gartee gaa mucaa tana ichi Kaayetiin deeme bakka mucaan jirtu gaa itti himeetiin sanbooda isaanis dhufanii haa fuudhanii maaliif jennaan akkaan jeetti dubbadhu qabu ammaan tana wanni kun gartee gaa والله هدو تكنا مريبا هدو تكا والله نما ركشا سنيبو إسان تجولي أكاد فني قرتيم جات أنا فوران كودا مالي فوتان كا خوبا جتي كنت نما جتي سنيبو جواد فارافين جولا أنا كان تهم قبول بوتيام باشة جولا إسان من إسان أولي متي أربعة أنا هو جت بكاب دي قرتي نمني بكابو سني سلاتو ماني سنيبو أن بوتياو سداد تيم جا غندا بلا إسرائيل جيم إن شاء الله. hello السلام عليكم. أكمل جوادي فياغي تيجي تابيدي جيرا ورانا مامي خا صدا عبدي وبليسي جالتو ياو أكتو تهبيتا أرى عبدي ندو في فيجي جانار كابابتي عبد المان صدق يا خاو خيان أماس أكما قرتي إتي بدنا نكو بربادا والله أنا أدو تكا قربان كرقو أدانا نكو جرا جوادي خي أكاسم مجا هاي ati mi yosa ijan garte amma jolet ijan garte ma jolet ijati me gabab tu iswan berati abo ganda jinka abo qalbi tanagara nangachin obbe iti yahu mara dubbi ajaiba khitan jirat yommo ati wana kana dalaite futi amma ati jolet na man tanati jolet ijan garte mat ye dube Aisha Aisha fidee dhufe Aisha sirraan fuudhuu hanga gartee furmaatee fidduu hin jeeni akkasi bar mucaan irra darbee baafatee beeyta akkasittiin Aisha kaa kunoo ganda Abdulaziz kanaan kaaye kaanii beeytaame Abdulaziz maqeenya kanaa narra darbee fiigee furmaatee yoo fidde malee fuudhu jeeni akkamitti ichi gartee baatee dhufteen jeen kaayiti jakkoodhaan wallolleetiin gartee mucaan obboleettiitii bira jirti saniin gartee isiirraa fuudheetiin fidee akka gartee ilmoon tiyya ilmoo tana geessee fi anis akka ilmoon tiyya narraan tuqamnee jechuudhaaf hin fide jee beeyta isaas kanii silaa qabu mucaa narra darbee kutee mucaa dhiisee isa jala fiiguudhaas naan taane والله متعافيتين هذا الدربين أبرا أخو تخيار رحمة كابوتي بقوم جتو ستي مجرا بيتا سلا وانا بقوم ستو من عبد العزيز إيه كان مدرسة أبرا كان أكاسيتي كا مجاني تيجي إن شاء الله خاتاني سولمان فلا بربادنا فرماتين زكون فوري بكراجي جيريجي anu bakka isin jirtun beeku achumaan jira yalla ayyee kotta furmaateen hin jirtu hoo furmaateen hin jirtu ayyee yalla ayyee daawwattoota fi hordoftoota kiyya gaachinne eeginaan jaanii ayyoona sitti eeginaa hundi isanii beeyta
an lubbuuti yaan baasa wallahi khiyyaana kamalee na godheerra waan addaan namute mucaachi dhaqanii haa fudhatanii an ammoo lubbuuti yaan baasa abdii karaa inni irra kutee arga inshaallah faana deemeetiin bakkuma inni itti deemu tana barbaada inshaallah hangaan isa baasutti anis gartee abadan ol hin deebi'u dhugeen jiraadhu. Hayyee aboo arrabshaa boo arrabshaa karaa kana hin danda'u dhageessa yommuu bifa sana ati kan deemtu taate obboleetii sana ol deebi'eetiin wallahi mataa sirra jedha kam na beeytaa mi duraan no mujinummaatti na beeytaa mi boo duraan maqaa mujinummaa nabaaf tan boo isin oromooni aboo arrabshaa kana danda'u obboleessa yemma amma dubbii safaadhaan hin beeku an dubbii kana san hin beeku dhageessa mi gurraan